Jira jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaachuu hundinuu bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan teenya isin haa geessu. Har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kiyyaas iimeelii YouTube chaanaalii keessanii kamitti akka eeggachuu dandeessanii fi namni isinii wajji fayyadamaa jiraachuu fi fayyadamaa jiraachuu dhabuu akkamitti akka ofirraa nama eegdan karaa salphaa ta'e tokkoon inni isin garsiisa. Egaa haltumaan gara viidichaatti seenuun dura warri Astaachuu subscribe godhuudhaan viidiyoolee barnoota yeroodhaa yerootti nuti gadhiifnu argadda notification all irra godhachaa jecha haltumaan gara viidichaatti seennaa. Egaa jalqaba iddoo iimeeliin bilbila keessan irra jiru notification security isaa on iddoo ta'uu qabuutu jira. Egaa akkanatti iimeelii bilbila keessan irra jiru dhayxan booda irra kilik godhachuudhaan eeysi akka on ta'uu qabdu karaa salphaa ta'een iddoo profaayiliin iimeelii keessanii jiru irra kilik godhuun kallattumaan gara manage your Google account iddoo irra dhuftu. Achiin booda erga manage irra kilik gooteen boodatti home marra home iddoo jettee jiru irra profaayilii keessa jala gad deemuudhaan your account is protected jettee wanti bifa magariisa qabu kun right ta'ee dura taa'umsa namni wanta Gmailii Google account keessa hojii akka fayyadamaa hin jirre ta'uu agarsiisa. Karaa salphaa ta'een protect godhattee jirta jechuudha. Eessa dhayxee bartaa device kana qofa irratti akka fayyadamuu dandeessu security keessa galuudhaan the security checkup is examine your account and fund no recommended actions. Wantoonni si gubbaa yaalanii yookiin device biraa irratti ajaja keetiin ala seenanii akka inni dalaguu godhan hin jiru jechuudha. Irra kilik godhachuudhaan device amma fakkeenyaaf koompitara qabaachuu dandeessa, bilbila qabaachuu dandeessa. Security kee protected ta'uu isaa or verified erga gootellee verification YouTube channel keetii bilbilaan erga verified gootellee device akkanaa irratti seenuuf deemama. Yoo ofumaan seente amma fakkeenyaaf bilbilaaf koompitara qabaatte koompitara irratti fayyadamattee koompitara irra yoo loogiin jetteen bilbila irra si gaafachuu danda'u qaba. Maali namni tokko device Google account email keetiin koompitara irratti seenaa jira haa seenuu moo haa hafuu yes or no yes dhufa yes jechuudhaan gara koompitara keetiitti ajaja keetiin dabru karaa salphaa ta'een security yookiin iccitii iimeelii keetii eeggachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaan booda namni YouTube qabdan hundinuu abbummaan barbaadee iddoo iimeelii keessan irra jirtu irra seenuudhaan iimeelii keessan irra galuudhaan maal gootu iddoon kun magariisa ta'uusaa sirriitti addaan baafattanii ilaaluu dirqamata. Iddoon kun magariisa ta'uusaa sirriitti addaan baafattanii ilaaluun dirqamata. Yoo san hin taane akkana bantanii profaayilii keessan irra kilik godhachuudhaan karaa manage Google account irra dhufuudhaan gama harka mirgaa deemuudhaan iddoo security jira. Security irra kilik godhachuudhaan iddoon kun magariisa ta'uu qabaachuu qaba. Yoonii fi haaq si jalaa ta'e yookaan namni biraa si jalaa fayyadamaa ni jira ta'e iddoon kun magariisa miti of eegganna warning ta'e ta'a jechuudha. Kun amma protected ta'uusaa sirriitti eeggamaa ta'uusaati kan himaa jiru. Kana siistemii hundaanuu waan eeggachuu qabdan iimeelii keessanitti iccitii mataa keessaniittis ta'e waan hundaa'uu sirriitti of eeggannaan guutuun dirqama ta'a. Kana oonii ta'uusaa cheek godhadha. Namni YouTube chaanaalii qabdan hundinuu banattanii ittiin hojjechaa jirtan hundinuu maaliif erga hojjetaniin booda iimeeliin keenya haaknu jalaa jettanii rakkoo isa galuurra karaa salphaa ta'een kana laallachuun dirqama ta'a. Erga laallataniin booda magariisa ta'uusaa yooniif immoo mallattoo warningii qabaate dirqama yeroo sanitti paaswoordii jijjiiruudhaan strong paaswoordii itti godhachuudhaan akka namni ganaa isin jalaa hin seenne or device keessan qofa irratti akka fayyadamu dandeessan isinummaanuu akka gaafiidhaan
ni seenamoo hin seenu jedhee isin gaafata. Akka gaaffiidhaan fayyadamtan godhadhaa jecha. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma. Egaa namoonni as YouTube subscribe godhin subscribe godhuudhaan viidiyoolee yerootti nuti gadhiifnu hundaa'uu akka argattanii all notification irra godhadhaa jecha. Namaan viidiyoo kiyya jalatti pin godhe hundaa'uu subscribe godhaa jecha. Hallattumaan nama hunda yeroo hundaa'u nama jalqaba viidiyoo kiyya ilaalee koomenti naa kanne subscriberii 5 dabalaa fi jiraattiin fufaa ganaasi namallee akka subscribe godhuuf share godhaa fi karaa salphaa ta'een hanga yerootti aan walitti deebinutti nagaan turaa yeroo gaarii isiniin jedha.